Hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aatiin Microsoft Word 2007 kutaa arfaffaa keessatti paaswordii yookiin jecha darbiin faayila keenya hidhuu yoo barbaanne akkaataa itti hiinu waliin ilaalla. Barnoonni har'aa baay'ee murteessaa waan ta'eef namoonni yeroo baay'ee faayilli keenya nu jalaa hatamee print nu jalaa godhamee akkasitti nu jalaa dubbifamee maal jedhanii baay'ee namoonni hedduun biiroo irraa fi bakka garaagaraa irra jiranii cinqamu jechuudha. Kanaaf kanaan booda sagantaa keenya kanaatiin hin cinqamtanu jennee yaadna. Kanaaf haala ittiin Microsoft Word irratti daataa kan keenya paaswordii mataa keenyaatiin hidhachuu dandeenyu waliin ilaalla. Nu hordofaa isiniin jenna. Gurmee ICT Tube subscribe, like gochuun akkasumas share gootanii hiriyoota keessan kaaniin akka geessan abdii qabna. Amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsa. Microsoft Word banannee fakkeenyaaf faayila guutuu barreessinee kana jalqabaa haala salphaa ta'een koodii kanaan faayila baaseen irratti hojjenna. Amma fakkeenyaaf daataa kana daataan kun daataa iccitiidhaan yookiin immoo paaswordiidhaan hidhamuu qaba jedhee yaadu waan ta'eef isinis haala kanaan erga daataa keessan barreessitanii hojjettanii xumurtanii booddee yeroo biiroo keessanii ba'uuf kaatanus ta'uu danda'a yookaan achuma jirtanus ta'uu danda'a. Bakkuma sanatti security mataa keessanii yookiin immoo paaswordii yookiin jecha darbii mataa keessaniitiin ka'achuu yoo barbaadan paaswordiin isa tokko jechuudha. Paaswordiin isa tokko yoo immoo foldara keessa dhaxxanii dhoksitan barbaadee search godhee argachuu danda'a waan ta'eef paaswordiidhaan yookiin immoo jecha darbiidhaan hidhuutu irra baay'ee filatamaadha jechuudha. Amma isteeppii keenya sirriitti nu hordofaa isiniin jenna. Erga faayila keenya haala kanaan barreessinee xumurree booddee office batanii kun ni jira. Office batanii kanarratti dhuftanii yeroo tokko kilik gootu jechuudha. Asirratti office batanii kanarratti office batanii kana yeroo kilik gootan wantoota baay'ee jiru asirraa new, open, save as, print, prepare kan jedhu ni jira jechuudha. Wantoota baay'eetu jiru. Asirraa save kan jedhu jalqabarra waan ta'eef save kan jedhu yeroo tokko akkasitti tuqnaa jechuudha. Erga tuqnee booddee file name yookiin immoo bakka kana maqaa faayila keenya illee sirreessuu qabna jechuudha. Asirratti haala itti save goonudha kuni file name dokumentii kanaa kennuu qabna. Fakkeenyaaf maqaa kootii nan godha Gurmeessaa Milkii. Erga file name mataasaa kenneen booddee utuu save hin jedhin dura amma gara paaswordii hidhuutti deemaa jirra jechuudha. Yookiin immoo jecha darbii mataa keenyaa hojjechuuf deemaa jirra waan ta'eef tools bakki jedhu kun ni jira. Bakka kan argaa jirtoote tools kan jedhu kanarratti yeroo tokko ni cuqaasna. Erga cuqaasnee booddee as gara gadii kanatti buun optionoota yookiin immoo filannoo hedduutu jiru. As keessaa general option kan jedhu ni jiru. General optionii kanarratti yeroo tokko kilik gootu. Erga kilik gootanii booddee file encryption option for this document. Faayila keessan filannoo dokumentii dhoksuu kan filatan password to open. Passwordii banuudhaaf kan galchinudha jechuudha. As keessatti passwordii ittiin galchitan irraanfachuun qabdanu. Ammaan passwordii mataa kan kootiitiin salphaa ta'e 1 haga 3tti isaa ol gochuus ni dandeessu jechuudha. Akkas hidhuun dandeenya. Inni kan biraa immoo file sharing option for this document. Faayilli keessan akka inni sharing godhamne illee kan godhamas modify gootanii passwordii keessan galchuu ni dandeessu jechuudha. Isa sammallee 1 2 3 passwordiiwwan 1 2 3 jedhaman kan yeroo baay'ee fayyadamuun barbaachisaa miti. Innis salphaatti yaalee argachuu danda'a waan ta'eef an salphaatti paaswordiidhaan yookiin immoo jecha darbiitiin hidhuu akkamitti danda'ama isa jedhu siin barsiisuuf waan ta'eef hordoftoonni keenya hundi keessaniyyuu paaswordii 1 2 3 4 5 waan jedhan kana fayyadamuun barbaachisaa miti jechuudha. Yeroo baay'ee iimeeliin wantoota akkasii irratti baay'ee filatamaadha. Lakkoofsa irraayis maqaa keessan irraayis akkasumas
simboolota garaagaraa keessa maktanii akka haashii mallattoo urjii fi yookiin immoo bifa doolaaraa wantoota akkasii itti maktanii yoo fayyadamtan haa gochuun danda'amu yookiin immoo cabsuun danda'u yookiin salphaatti namni argachuu hin danda'u jechuudha. An barumsaaf waan ta'eef salphaatti akkamitti hidhuu dandeenya isa jedhudha jechuudha. Sana booddee erga paaswordii keessan galchitanii kaatanii okay jettu jechuudha. Okay jettu amma erga okay yeroo jettan confirm paaswordii sin gaafata jechuudha. Confirm paaswordii sin gaafata waan ta'eef paaswordii sila galchitan irra deebitanii galchitu. Kan biraa yoo galchitan garuu fudhachuu hin danda'u jechuudha. Ni mirkaneessitu. Confirm password jechuun passwordii yookiin immoo jecha darbii keetii mirkaneessii jedhaara jechuudha. Kanaafuu ammas yeroo lammaffaaf itti galchitu jechuudha. Haala kanaan passwordii keenya lamaan saayyuu mirkaneessinee jirra jechuudha. Kanaaf marsaa lama galchine waan ta'eef yeroo bannullee passwordii kana irratti yeroo lama galchuudha qabna jechuudha. Kanaafuu amma irratti galcheen jira. Faayila kiyya kanammoo deeskitooppii irra yookiin immoo fuula deeskitooppii irra akka taa'uun fedha waan ta'eef bakka sanarra galfadha. Yookiin immoo isinis maayii dookumentii irratti seef gochuu ni dandeessu jechuudha. Salphaatti akka banamuuf isinitti agarsiisuuf akka mijatuuf deeskitooppii filadhe jechuudha. Kanaaf seef jenna jechuudha. Amma dookumentii keenya seef ta'eera, paaswordiin isarratti hojjetameera jechuudha. Amma cufneetii annee banne ilaalla paaswordii nu gaafachuu qaba jechuudha. Kanaaf dookumentii kan ni cufna. Gurmeessaa milkii kan jiru kunoo ni jira jechuudha. Kun isa amma dookumentii amma hojjennee kaanedha. Dookumentii kana yeroo bannu akka tasaa ta'e yoo irraanfannee deemnu yookiin immoo cufnee deemnu namni wayii dhufee yoo bane paaswordii gaafata jechuudha. Salphaatti mee bannee ilaalla. Asirraa paaswordii haala kanaan gaafata jechuudha hordoftoota keenya. Kanaaf paaswordii mataa keessanii dookumentii kan keessan baay'ee iccitii qaban yookiin immoo iccitiinsa eegamudha qaban paaswordii haala kanaan itti galchuu dandeessu. Sila yeroo lama galchuu qabnanne enter password to open. Faayila kee banuudhaaf paaswordii kee galchii jedha. Kanaaf okay jenna. Amma maal jira gurmeessaa milkii reserved by this kan jedhu jira enter password to modify. Passwordii kana modify gochuudhaaf ammas galchi jedha. Kanaafu tokko lama sadii jedheen galcha. Ammas okay gaafan jedhe ni banaa jechuudha. Kanaafu daataa kee haala kanaan baneera jechuudha. Kanaaf mee passwordii dogongoraa ta'e tokko amma afuriitti immoo yoo galche banuu ni danda'a jedhu immoo ni ilaalla. Passwordii kan sila dijitii 3 ture amma immoo dijitii 4 godhee ilaalame. Hin banu waan ta'eef kun shakkan qabu jechuudha yaaliidhumaaf. Kanaaf kun this password is incorrect jedhaara. Passwordiin kan kee sirrii miti deebii galchii jedhaara. Hordoftoota keenya haala kanaan dookumentii keessan yookiin immoo daataa kan keenya bifa salphaa ta'een hidhuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf gurmee ICT Tube subscribe gochuun sagantaa kompiitaraa teeknooloojii akkasumas bilbilootarraa wantoota koodiiwwan yookiin jecha iccitiiwwan koodii jiran baruudhaaf akkasumas soofteerota kompiitaraa barachuudhaaf toora gurmee ICT Tube jedhu subscribe like share waliif godhaa isiniin jenna. Galatooma.